dede. Nama galchi achi galchi minamani nama galchu ke. Sirraa deebaan hangana kee Kabajangi hangana kee miti kaani mana kiyyatti abbaa barbaade galcha abbaa barbaade dhiisa. Sigale. Ate mootu akkana mata mana kiyya yaddee obbole sooti mujilu qabattuuf jiru moobila mana kan kee mana jiraate kun moobilaati galchi. Moobilli namoota qabatu nama karaa deemu teetiifuu du'aayee godhadhu. Bor deemtaami? Du'aayee naa godhimee barnaati. Du'aayee kinoo yoo isinitti balleessu yoo isinitti dogongoriti yaafuu nama karaa deemu boolee kana keessatti waan baay'een nama mudata siigalee of duuba deebi'uu fa'aa dandeettu. Uummanni arsiisitti rifatee amma jecharee fi haasoftu sanfaa fi milkaa'uu dhabee of duuba deebi'uu jira beeta. Wallaahi narsi hedduu na jaalataa bara. Garaa ishee qulqulluudhaa isin jaaladhaa ani waan haasa'urraa makatiini haasa'uu bakkanumaan qaabuu danda'ee dhiifama naa godhaa jedhin. Ajandaa ari'oo Ajanda akkanumaan kaake malee ani akkasii miti jedhi dhabi dhiifama gaafa du'aayee sii godha achi booda. Kana oftama. Dhabi wallaahi dhugama. Ani dursee abdii eebannaa disiirees waan akkasitti himuu kun nagarii. Akkaan taatus akka malee taatus aandoo alamaa haa ta'uu kadiri martuu haa ta'uu lachuu anaaf ija bitaa ija mirgaati. Quba kan kee kana ajaa'e jettee quba kan kee kana biraan ni murtaa doomatti goota malee akka fayyu. Hin murtu akkamiin murtare. Anaaf akkasi. Qaama kan kee kana muddii ol jaalattee muddii ganni jibbita aandoo alamii fi kadir anaaf akkasi siirees ana ajandaa uumuuf akkasii godhadha malee bodii faagalchuu wal bira dhaabbachuun wal dhaggeeffachuun isaanillee rabbi walaataattis waan isaan irra wal gahan isaanumaatu beekaa. Oromoo teenya gaayis numaa hunda bartuuf maaliif kajaddoo ta'e yoo amma namni tokko jabaan tokko ol ka'ee mul'atee leelise akka isa jabaa san gabbuusan akka isa cabsan akkas jaate gaayis nuti hunda bartu. Oromoon hin bilisomne yoo ammoo jabaa keenya ol ka'ee leelise san sappoortii godhee cinaa dhaabbannee ol qabne nu dabarti. Waliin kuddin yoo amma biyya dabarte kamitti sii dabarte siin jaa yoo amma lubbiyya dabarte lubbiyyaaf akkamitti dabarti. Osuma nuti wal qabnu walitti haanuuti. Adawwiin biraa jechuun nuti fayyadamtii jechuudha. Yoo nuti tokko taanee Arsii, Harargee, Baalee, Jimmatti wal guruu baannee Oromoo afaan tokko haasa'u waan ta'eef tokko taanee wal jala salphannee wal jala hiriirre adagaa sanillee akkasii firraa dha'uu dandeenya firraa mo'uu dandeenya. Yoo ammoo nuti Harargee fi Arsii wal baasnee wal miinee kana wal goone goonnilleen adawwiilleen nu laallataa jechuudha masaanullee nu laallattii jechuudha. Nuti ilmaan abbaa takkaa ilmaan adeerranii Arsiin Harargeen Oromoon takka kadii haa ta'u ilmaan abbaa tokko afaan tokko dubbanna. An guys wallahi wallaalummaa kiyyarraa waan inni isinii dhaamu dhugaa rabbii dubbachuuf Andu'aalamillee ni jaaladhan baay'ee jaaladha kadirillee ni jaaladha Oromoo hunda muluu xiqqaa guddaa ni jaaladha serious na beeytanillee hin soba maleen qalbii ajandaaf isin faatanuuf kana jii malee qalbii guddaadha serious dhugaa rabbii dubbachuuf Oromoo hunda ni jaaladha kafade na haramsu kafade na haqeeku kafade kana xiqqeessu akka mataa kiyyaatitti adi dhankaarraan guddaan maal ta'u qaba anaaf rabbii kiyya jidduutti dhankaarraan jabaan jiraachuu qaba ilmi namaa siigalee naqiqa malee naan kutu naan tuccu nan hir'isu rabbii kiyyaa waan godha rabbii kiyyaa na jiraachisa waan ta'eef Oromoo kiyya rabbii wal isin galchuu rabbii wal jala nu waasu wal nu kabachiisu kadiirii fi Andu'aalamillee namni kan nama irraa ajjeese wal taasee galee akka wal dhabbiin jirtutti wal ta'umsee jira rabbii wal taasisu karaa tokko rabbii nu waafu wal nu taasisu Oromoo afaan takka dubbanna Arsii Harargee Oromoo wanti gaddummaan adda guuraniif hin jirtu siigalee waan ta'eef kaataa kana gandummatti si jirtasisaa jira namni dhiifama jedhiin dhugaa isaanii dhiifama jedhiin dhabe dhiifama wallahi ani jechuun si jamar himee bara Andu'aalam haa ta'u Kadiir haa ta'u hunda isaan lamaan ni ulaaffisi Oromoo buluutii kaa guddaa jaladha Arsiin jenne Baaleen jenne Jimman jenne jinni isin jenne Oromoo maqaan Oromoodha nuti siigalee amma gandummaa kaasne durarratti dhugaa rabbii dubbachuuf ani fatii faana dila kan hin jiraadhu Fatinis ana faana hin jiraatu. Maaliif akka Oromummaatitti akka namummaatitti wal jiraachuu jirraa jechuudha. Gandummaa wanti feesisetti akka hin jiru. Gandummaa dhaabuudha. Maal wanti feesisu tokko ta'uu wal qabachuu. Walawuu tola walii gaarii walii hawwuudha malee gandummaa siimee bar yoo nuti wal qabnee nama sababa biraa Somaalee haa ta'u Amaaraa haa ta'u miilaalee akkatti wal kabajan akkatti wal jaalatan. Indaa'uun maraataa isaanii kararra yoo argan kabajaan akkasii fuudhanii bakka bareedduu haanii deeman. Nuti kafayyaa kasila eelii qabeenya nu keessaa silaa ol deemu cabsuu barbaanna siigalee kana nuti nuun dabartu zalaalam
harmaan isiniin jaa warri reefa immoo asoo hiyyeessan keessatti arsii warri arsiitii natti artan bilis dhiifama naa godha an garuu namni arsii immoo namni badii haa balleessu nama akka meessi arsa badii balleessee yoo deebee dhiifama sehe nama akka sendas na jaabaqa nama badii balleessee siif fakkorsanii si arsa malee namni badii balleessee dhiifama gaafachuu beekuun dirqama nurra jiru Oromoo tiyya balleessa ani qalbii mutadha ajandaan godha Oromoo arsii Harargee tokko Oromoodha. Arsii hundaa olittuun hin jaaladhaa jedhi namni tokko haa godhatu. Amma namni fakkeenya godhatee haasawaa kee gizee mara sitti akka taattabsi yoo tokko baay'inaan ijoollee arsiiti. Ani yoomuu isin tuqu yoomuu isin jaaladhaa ana mootuu waan kana akkanumaan ajandamaaf marge haasa'ee dhiifama naa godhaa hin dafi. Na biratti amma eegaa haasa'eeti. Waan baay'ee haasa'eeti. Yaa kana yaa'u namni amanuuni amana jee yaada nillee ni amana jee yaada nillee waan hojjetan illee ni fudhate jee yaada beektaa hanga olaanummaa xiyyaatitti ani qalbiin godhe sii galee akka dhugaa fakkeessee isaan laaluufi malee ani arsiis maalirraa beekan Harargee maalirraa beekan sii galee Oromoo ta'uu beeka malee Harargee bakka irraa bu'ee dubbachuu hin danda'u arsii atillee bakka irraa buutee dubbachuu hin dandeessu Oromoodha sii galee maalirraa beekan wanta kanaan beekan. Segala saniifuu dhiifama nuuf kolchaa garuu garaa keessatti qiminaa qabatan rabbi irratti isin dhiisan. Rabbi irratti jabaan jira. Rabbitti isin dhiisan dhiifama naa godhaa piliis na cinaa dhaabbaddaa sappoortii orgoonaa lubbuyyan karaa deemaa jirti. Du'aayi naa godhaa. Deemaa jirti du'aayi naa godhaa. Ani ni beekan ani ajandaafi. Ajandaafi yaa itti beekan. Ajandaafi narra laalinaa karaa deemaa jira anillee jijjiiramaaf karaa bu'ee yeroo ka jijjiiramaati rabbii laalantanii du'a isin godhu rabbii laakanaa tokko nuufi wal nu kabachiisee aladhee hin jaaladha garuu amma duratti naan gobasii ta'a hin jaaladha arsii kiingi indoo gongoree gisee takka takka narra laalinaa adii dabeeru. Injoo dubbiin lagaan lagitti. Geeffadhu Harargees arsiis Oromoodha. Oromoo muluun hin jaaladha hanqiin. Akkanatti maanaa soine gara qorroffee. Akkana maanaa soyi. Arsii jechuun sila amaara taatee uu jalaan amaara waan arsii hin gatu. Ayyaa safatta. Akkana ayyaa kun amma amantii siifaana. Amantiin siifaana amantiin siifaana qayyaradha malee sii gatuu yaadu. Akka qabsaa'ummaa kadiiritti kadii waan jaalattuuf lafa dhiitte malee arsii hin jaalattaami akka walii galatti. Yaa hundi Oromoo mulu hin jaaladha wallaahi billaahi sirees uummata qalliitti jira dalagaa. Oromoo nama 229 jirtan hundi keessan na caqasaa guurra guurii fudhadha. Nama 330. Eeshi. Akkaan taatus akka malee hin taatus already wanti amma dura dubbannee ajandaaf dubbannee kadiiraa ta'u Andu'aalamaa ta'u isaan jirti Oromoo muluun hin jaaladha. Jujur wallahi mujartiin akkanumaa waan argite kaa itti irra laanin nafannaa taachuu. Gisee garii harkaa kaati malee dubbiyyeen